Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguboo uummataa nageen kabajaa bakkuma jirtan sinagoo jedha Ebla 826 oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee kan isin biraan geenyu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Manneen murtii shari'aa federaalaa wixinee labsii koree dhaabbiif ergee. Gaazexeessituun Ameerikaa Iraaq keessatti booji'amte Sheelii Tilsan gadhiifamte. USF Iran waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lama dhiyaate fudhatanii. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu USA Iran nan deeggara garuu waliigaltichi Libaanoosiin dabalatu jette. Faransaay warqee toonii 129 Niiwuork irraa gara Paarisitti sochoofte adeemsa kana keessatti Yuuroo biliyoona 12.8 argatte. OFM dambalii gunguboo uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawulaa buutii amma oduu bal'inaan. Manneen murtii shari'aa federaalaa wixinee labsii koree dhaabbiif ergee. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii jaaffaa bara hojii waggaa 5ffaa yaa'ii idilee 14ffaa kaleessa taasiseen wixinee labsii manneen murtii shari'aa federaalaa koree dhaabbiif dabarseera. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii jaaffaa bara hojii waggaa 5ffaa yaa'ii idilee 14ffaa kaleessa taasiseen wixinee labsii manneen murtii shari'aa federaalaa koree dhaabbiif dabarseera. Miseensonni mana marichaa wixinee labsii walgahii kana irratti dhiyaate irratti yaada isaanii kennaniiru. Wixinee labsii koree dhaabbiif ergame kun koree teeknikaa waajjira pirezidaantii mana murtii waliigalaa federaalaa, mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa, mana murtii waliigalaa federaalaa, mana murtii shari'aa federaalaa fi koree waloo ogeeyyii seeraa waliin ta'uun bara 2017tti kan qophaa'edha. Sanadni kanaan dura kutaa 5 qophaa'e muuxannoo mana murtii shari'aa biyyoota sekularii amantii mootummaa hin qabneem manneen murtii shari'aa Itoophiyaatiin tala bu'uura seeraa gurmaa'ina kenniinsa tajaajilaa fi bulchiinsa rakkoolee haqaa manneen murtii shari'aa federaalaa akkasumas yaada furmaataa kana hammate ture. Wixineen labsii kun labsii bara 1992 jennu manneen murtii shari'aa cimsuuf ragga'ee bakka bu'ee manneen murtii shari'aa federaalaa falmii gabaa baankii inshuraansii fi kaapitaalaa irraa ka'u akka murteessan aangoo akka kennamu ni gaafatama. Seerri amma jiru manneen murtii dhimmoota daangeffaman irratti manneen murtii idilee waliin aangoo waloo akka qabaatan tumeera. Manneen murtii aangoo addaa mataa isaanii osoo hin taane aangoo waloo akka qabaatanis hubachiise. Manneen murtii shari'aa adda durummaan itti gaafatamummaa fuudhaa fi heerumaa walii kunuunsaa fi guddiftuu ijoollee umriin isaanii hin geenye akka of keessatti hammatu godhame. Labsi jedhee magaayilaa kenna fedhii dhimma hunda caala barbaachisaa ta'e isa lammaffaa ta'e tarreessa. Dhimmoota wixinee labsii kana keessatti caqafaman malees bu'aa gaa'ilaa, bu'aa waliikuu, mirkaneessa dhaalaa fi qoodiinsa qabeenyaa hammatamaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii kaleessaa gaggeesseen waggaa 5ffaa yaa'ii idileessaa 13ffaa bara hojii mana marichaa fi gabaasaa fi murtee koreen dhaabbii qonnaatiin wixinee labsii tajaajila babal'ina qonnaa fi bulchiinsa qonnaa hirmaattota hedduu fooyya'ee irratti dhiyaate gamaagame raggaasiseera. Dura ta'an koree dhaabbii qonnaa mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Salamoon Laaleen gabaasaa fi murtee kana yeroo dhiyeessan Itoophiyaan damee qonnaaf xiyyeeffannoo guddaa kennaa jiraachuu ibsaniiru. Akkasumas dhaqqabummaa tajaajila eksteeshinii qonnaa babal'isuuf oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf labsiin qophaa'uu ibsaniiru. Gama kanaan labsichi teekinooloojii qonnaa beeksisuu fi itti fayyadamuuf daldala qonnaa babal'isuuf barbaachisaa ta'uu ibsanii. Manni marichaa wixinee labsii manneen murtii shari'aa federaalaatiin alattis wixinee labsii bilisummaa odeeffannoo koree dhaabbiif dabarseera. Gaazexeessituun USA Iraaq keessatti booji'amte Sheelii Tilsan gadhiifamte. Gaazexeessituun beekamtuu Ameerikaa Sheelii Tilsan magaalaa guddoo Iraaq Baagdaad keessatti hidhattootaan booji'amtee turte guyyootaaf hidhaa erga turtee booda gadhiifamte. Gaazexeessituu beekamtuun Ameerikaa Sheelii Tilsan magaalaa guddoo Iraaq Baagdaad keessatti hidhattootaan booji'amtee turte guyyootaaf hidhaa erga turtee booda gadhiifamte. Gariin Iraaniin deeggarame Kataayib Hizbollaa kan gaazexeessituu kana booji'ee qabatee hatattamaan Iraaq gadhiiste akka deemtu haal duree tokkoon akka isii gadhiise ibse. Sheelii Tilsan gaazexeessituu bilisaa ganna 49 bitootessa 31 imala hojii Baagdaad keessatti osoo jirtu butamte. Gareen kun gaazexeessituu kana gadhiisaa kan jiru kabaja ijjannoo biyyoolessaa ministeera muummee Iraaq Mohammad Shi'aa al-Suudaaniin qabaniif jedheera. Haa ta'u malee gaazexeessituun kun miseensota Hizbollaa Kataayib Hizbollaa hidhamanii turan jijjiiruuf akka gadhiifamte Associated Press maddoota amanamoo waabeffachuun gabaaseera. Qondaalli nageenyaa garii kanaa Abu Mujaahid al-Assaaf gadhiifamuun kun kennaa addaa jechuun ibsuun irra deebi'amee akka hin raawwatamne akeekkachiisaniiru. Mariin gaazexeessituu kana bilisa baasuuf gaggeeffamaa ture walxaxaa akka ture himama. Hooggantoonni garii kanaa USA fi Israa'el irratti xiyyeeffatamuun sodaachuun lafa jala waan turaniif humnoonni nageenyaa mootummaa humnoota sochii uummataa PMF akka jiddu galeessaatti fayyadamuun
qunnamtii uumuuf dirqamanii. Kittilsan gaazexeessituu buleettii yoo taatu waggootaaf naannoo waraana baha jiddu galeessaa keessatti gabaasaa turte. Dhaabbileen akka Almoniitar ogummaa isiif kutannoo isii jajaniiru. Qondaaltonni Ameerikaa kanaan dura Iraaq gadhiistee akka deemtu akeekkachiisanis hojii isii itti fufuuf achitti hafuu filatte. USA fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaa dhiyaate fudhatanii. Ameerikaa fi Iraan yaada waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaa dhiyaate fudhataniiru. Ameerikaa fi Iraan yaada waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lama dhiyaate fudhatanii. Biyyoonni lama torban lamaaf dhukaasa dhaabuu kan waliigalan tattaaffii Paakistaan taasisteeni. Yeroo torban lama kana keessatti Iraan dhukaasa dhaabuuf waliigaluu qofa osoo hin taane hulaa Hormuz banuuf tole jetteetti. Paakistaan akka beeksisteetti waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun atattamaan kan hojiirra oolu yoo ta'u, torban lama kana keessatti waliigaltee guutuurra gahuuf mariin nagaa ni gaggeeffama. Biyyoonni lamaan waliigalteerra kan ga'an Tiraamp akeekkachiisa sa'aatii 48 Iraaniif kennu hordofeeti. Gama kaaniin Iraan waraana Ameerikaa fi Israa'el irratti banan kana akka injifatte ibsaa jirti. Mootummaan Iraanii fi miidiyaan biyyattii akka waraana kana injifatan dubbataa fi agarsiisaa jiru. Manni maree nageenya biyyaalessaa Iraan waraana kana keessatti amma waan barbaaddu mara milkeessiteetti, diinni ammoo seenaa keessatti kufaatii guddaa jedhamu galmeesse jedhee ibsa baase. Waraanni kun ajjechaa gaggeessaa olaanaa biyyattii Ali Kaameenii jalqabee jeneraalotaa fi hooggantoota olaanoo Iraan hedduutu ajjeefame. Sirna bulchiinsichaa fi dhimma jireenyaaf du'aa ture. Kanaafuu waraana guyyaa 30 olii Ameerikaa fi Israa'el keessa sirni kun ooluun isaa moo'ichatti yoo ilaalan isaaniif dhugaadha. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu USA Iraan nan deeggara garuu waliigalticha Libaanoos hin dabalatu jette. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaa USA fi Iraan taasifame akka deeggartu ibsite garuu waliigaltichi waraana Libaanoositti gaggeeffamaa jiru hin dabalatu jette. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaa USA fi Iraan taasifame akka deeggartu ibsite garuu waliigalticha waraana Libaanoositti gaggeeffamu hin dabalatu jette. Israa'el haliillaa pireezidaant Tiraamp Iraan irratti gaggeessu torban lamaaf adda kutuu isaanii ni deeggarti jette. Dabaluunis Israa'el tattaaffii Iraan meeshaa niikuleeraa misaayilaa akka inni hidhanne godhaa jirtu akkasumas Iraan akka USA Israa'eliif biyyoota Arabaaf yaaddoo akka hin taane taasisuuf gootu ni deeggarti. Marii ittaanee godhamu keessatti kaayyoowwan kanneen galmaan ga'uuf kutannoo akka qabdu USA'n Israa'elitti himteetti jedha ibsi mootummaa Israa'el baase kuni. Gama biraatiin ammoo paartiin mormituu Israa'el ejjennoo mootummaa Netanyaahuu qabu qeequun balaaleffataniiru. Muummee ministeera duraanii Israa'el kan ta'e Yaa'ir Laapid Israa'el marii godhamu irratti kallattiin hirmaachuu dhabuunsi kufaatii Netanyahuuti jedhe. Hoogganaan paartii mormituu Israa'el Yaa'ir Laapid dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan jidduutti uumame balaa siyaasaati jechuun ibsaniiru. Israa'el dhimmoota wiirtuu nageenya biyyaalessaa isii tuqan irratti minjaala murtee kennuu irratti illee akka hin argamne ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis seenaan kenna balaa siyaasaa amma kanaa argee hin beeku jedhanii. Hoogganaa mormitootaa kun waraanni Israa'el hojii itti kenname hunda akka raawwatuu fi lammiileen kunneen dandamachuu ajaa'iba akka agarsiisanis mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun siyaasaan kufe tarsiimoodhaan kufe galma ofii isaatii kaa'e keessaa tokkollee akka hin milkoofneef mirkaneessaniiru. Laapid miidhaa siyaasaaf tarsiimoo Netanyahu gaggeesse sababa of tuulummaa shallagii doongoraa fi karoora tarsiimoo dhabuu irraa kan ka'e waggoota hedduu fudhata jechuun cimsanii dubbataniiru. Ibsi kun kan kenname wayita dhukaasni dhaabuun Ameerikaa fi Iraan jidduutti uumame haala siyaasaa Israa'el keessatti deebii wal makaa kaasetti. Gaazexaan New York Times qondaaltota olaanoo Iraan maqaan isaanii hin ibsamne waabeffachuun akka gabaasetti deebii Teheraan yaada dhukaasa dhaabuu Ameerikaa kanaaf kennitu haalduree hedduu kan of keessatti hammate yoo ta'u, isaan keessaa haliillaan akka irra hin deebi'amne wabii kennu, haliillaa Israa'el Libaanos keessatti Hizbollaa irratti raawwattu dhaabuu fi qoqqobbii Iraan irratti kaa'ame mara kaasuudha. Gaazexaan kun itti dabaluudhaan Iraan deebii kanaan daandii doonii barbaachisaa ta'e Strait of Hormuz keessatti uggura qabatamaan kaa'ame akka kaaftu ibseera. Akkasumas Teheraan tokko tokkoon doonii qarqara galaanaa kana keessa darbitu irratti tilmaama doolaara miliyoona 2 kaffaluuf akka yaadde ibseera. Galiin isaas uumaan qarqara galaanaa faallaa irratti argamtu waliin akka qoodamtu ibsee. Akka gabaasa kanaatti Iraan beenyaa kallattiin gaafachuurra bu'uuraalee misoomaa haliillaa Ameerikaa fi Israa'el miidhaman deebiftee ijaaruuf galii kana keessaa qooda qabdu fayyadamti. Faransaay calistee sochii faayinaansii guddaa kan kuufamu warqee isii fi baalaansii isii jabeessee raawwatteetti. Gatii rikordii cabse fayyadamuun warqee qabdu to'annoo biyya keessaatti deebisuudhaan biyyattiin jijjiirama tarsiimoo gara bu'aa yuuroo biliyoona hedduutti jijjiiruu dandeesse. Tarkaanfii kana jidduutti Baankii di Firaans akkaataa fi eessatti warqee akka kuufatu irra deebi'ee gurmaa'ee qophii kuusaa biyya alaa irra yeroo dheeraaf ture irraa gara sirna kuufama guutummaa biyya keessaatti ce'eera.
Baankiin Faransaay warqee toonii 129 kan Niiwuorkitti kuufame ji'a adoolessaa 2025 hanga amajjii 2026 jidduutti gara biyyaatti deebiseera. Kun kuufama waliigalaa isaa keessaa gara 500 bakka bu'a. Seenaa keessatti Faransaay kuufama warqee isii keessaa gar tokko Federaal Riizarvii Niiwuorkitti kuustee turte. Kunis erga waraana addunyaa lammaffaas akka ittisa waldhabdee Awurooppaa keessatti uumamuu danda'utti ilaalama ture. Yeroo ammaa kana kuufamni warqee Faransaay toonii 2437 tilmaamamu La Soterraan keessatti kuufama lafa jalaa keessa jira. Kunis Faransaay, Ameerikaa, Jarmanii fi Xaaliyaan booda fandii maallaqa idil addunyaatiin alatti warqee addunyaa irratti qabattoota gurguddoo keessaa tokko taasisa. Baankiin jiddu galeessaa warqee toonii 134 sadarkaa ammayyaa guutuuf fooyyessaa kan jiru yoo ta'u bara 2028 xumuramuuf beellama qaba. Faransaay warqee qaamaan ardiilee keessa geejjibsiisuu irraa mala bu'aa qabeessa ta'e fudhattee jirti. Baankiin Faransaay warqee Niiwuorkitti qabame gurguree Awurooppaatti warqee sadarkaa olaanaa qabu amma walqixa ta'e bite. Yeroo murteessaa ta'uun isaa mirkanaa'e daldalli kun bu'aa guddaa kan argamsiise yoo ta'u gatii warqee addunyaa sadarkaa olaanaa galmeessisuun isaa ni yaadatama. Baankichi daldala adda addaa 26 bu'aa yuuroo biliyoona 12.8 argateera. Malleen akka tasaa dabaluu kun haala faayinaansii baankii garagalchuuf gahee olaanaa qaba. Baankiin Faransaay bara 2025 bu'aa qulqulluu yuuroo biliyoona 8.1 kan galmeesse yoo ta'u bara darbe kasaaraa yuuroo biliyoona 7.7 ture. Biyyoonni kuufama isaanii irratti kallattiin to'annoo mirkaneessuuf warqee biyya keessaa qabachuu filataa jiru. Akka manni maree warqee addunyaa jedhutti amma baankonni jiddu galeessaa 159 warqee isaanii daangaa biyya isaanii keessa akka turu kan filatan yoo ta'u bara 2024tti 41 ture. Adeemsi kun balaa ji'opolitikaa tasgabbii dhabuu faayinaansii fi yeroo rakkootti barbaachisummaa dhangala'aa irratti miira guddataa dhufuu isaa kan calaqqisiisudha. Addunyaa irratti warqee guddaa kan qabdu Jarmaniin qabeenya Ameerikaa keessaa harka guddaa qabaachuu itti fufteetti. Kuusaan gara toonii 1236 tilmaama 37 kuufama Ameerikaa keessa jira. Haa ta'u malee qabeenyi kun deebi'uu qabaa fi dhiisuu isaa irratti falmiin biyya keessaa guddataa jira. Tiraamp tilmaamuu kan hin dandeenye yoo ta'u galii argachuuf waanuma fedhe hojjeta. Kanaaf warqeen keenya kuufama federaalaa keessatti nageenya kan hin qabne jedhan itti gaafataman waldaa kafaltoota gibiraa Jarmanii fi waldaa kafaltoota gibiraa Awurooppaa Maayikil Jaagar Hindiin kallattii kanaan tarkaanfii qabatamaa fudhattee jirti. Baankiin Riizarvii Hindii amajjii bara 2023 irraa eegalee warqee toonii 274 ol kan galche yoo ta'u walakkaa bara baajataa 2026 jalqabaa keessatti toonii 64 dabalate. Yeroo ammaa kana kuufama warqee waliigalaa Hindii keessaa gara harka 3 keessaa 2 naannoo toonii 880.8 biyya keessaa kan qabamu yoo ta'u kan hafe ammoo qophii eegumsaatiin biyya alaa keessatti qabama. Tarkaanfiin Faransaay kun akkaataa baankonni jiddu galeessaa tarsiimoo faayinaansii of eeggannoo ji'opolitikaa waliin walitti makamuu agarsiisa. Haala gabaa mijataa ta'etti fayyadamuun warqee gara biyyaatti fiduudhaan Paaris haala faayinaansii fi qabeenya kuufamaa murteessaa ta'e irratti to'annoo isii cimsiteetti. Wabii dhabuun addunyaa itti fufee waan jiruuf biyyoonni biroos tarkaanfiiwwan wal fakkaatan fudhachuu isaanii hin oolu. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduu guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.